Hiyyummaa mallaqa dhabuu fi mallaqa argachuu keessa hin jirtu. Hiyyummaan sammuudha malee jechuudha. Sammuu jechuun akkamitti? Namni uffata uffachuu qofaa yookaan babbareeduu qofaa miti. Gaafa babbareedee sammuu hin qabne hiyyummaa jechuun hiyyeessi irraa macarrashaan nama sammuu hin qabne jechuudha. Maaltu kana si dubbachiiste jechuun keessaniin oolamu yeroo miidiyaa irratti wanti kun deemaa ture. Haalli naaf mijataa hin turre jechuudha. Garuu baay'ee garaana nyaattee baay'ee qalbii cabee ture jechuudha obboleeyyan kiyya. Ijoolleen shamaraa keenya biyyoota garaa garaa keessa yeroo faca'anii maraattuu fakkeessanii jedhanii akka dhiirtii isiin daffarreef jechuudha. Babbareeduu irraa maraattuu fakkaatanii bilisa ba'uu barbaadan isaan jechuudha. Nama sammuun isaa qulqulluu, nama sammuun isaa oriijinaal, sammuun isaa dalaayituun garuu namni akkas jedhee bifoota kana hanqeequ nama obboleettii mana keessaa hin qabne jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee jirra jirtu salaamtaa isin hin daganne ashama harka fuuni warra amantaa biraatis jirra jirtu fayyaa qabduu baga jiraattan isin jecha. Mucayyoo tana yerootti adeemamaa ture haa ta'u social media gasseenee waan tokko hubachuu hin dandeenye. Amma haga jala deemee hubadhee jedhetti yeroo saniif haalli naa mijataan turre obboleeyyan koo. Wanti kun garuu garaana nyaate maaliif jennaan mucayyoo ho'itu jira akkuma mucayyoo tana biyyoota biraa keessa teette osoo sammuu qabdu bifa maraattuutiin turte jechuudha. Maaliif bifa maraattuutiin turte? Sababni isii hoo maali? Akka dhiirri isii hin daffarreef jecha nama sammuu qabu jechuun nama akkasiiti jechuudha. Waan isiin fayyadamte ilaalaa haga maatii isiititti isii deebitutti dhiirti nama maraattuu fakkaate taa'u kana dhiirti ittiin hajaman hin daffaran. Maraattuu wajjin akkas taana maraattuu wajjin tan dhiqanne tan uffanne wajjin jecha jedhanii jechuudha. Isinii gala jedhee yaada bareecha isinii gala. Mucayyoon tuni nama sammuun isii noormaaliidhaati. Garuu isiinii akka ilaalcha allaaluutitti akka mucayyoo saniitti fayyadamte natti fakkaata. Dhiqachuu dhabdee uffachuu dhabdee akka namni tokko isitti hin hajamne fayyadamte natti fakkaata. Goobaziidha sanis gootu. Yoo isinii galtee sangootee gallee fi sangootee dhugaa goobaziidha. Garuu ammoo hiyyummaa jechuun hiyyummaa sammuuti malee hiyyummaa mallaqa irratti uffatee deemuu uffatee babbareeduu irratti hin hundaa'ina. Isin dhiirraaf shamarri kennallee. Yeroo hedduu namni kenna nama bobboonaa deemu nama akkasii nama isaa olii ilaala jechuun namni martiyyuu jechuudha. Kanaaf jechuun amma mucayyoo tana fakkeenyaaf wanti isii irraa hin jiru. Dhaaba isii irraa, qaama isii irraa, qaamni isii nutsu yooma harka hin qabne miila hin qabne jechuun akkasii sun jechoota isii maluu miti. Garuu jechuudha battalayyee namni kenna. Wantoota hammeenya akkanaa, wantoota jechoota akkanaa waan isin mudatu hin beektan. Sammuu keessaniifuu waan isin mudatu hin beektan. Kanaafuu dursitanii waa jechuun duratti dursitanii nama tokko kaan nama karaa deemu, nama nuffanne, nama dhiqanne, nama akka argee deemu waa jechuu manna osoo macadhiftanii bira kuttanii irra isinii wayii dandeeftu waa kenniif yoo nama sadaqaa barbaadu ta'e. Garuu ammoo jechaan hin darbatin. Amma mucayyoo tana fakkeenyaaf namoonni yeroo isaaniitti akkas jedhanii ture Somaalee keessatti moo eessatti namni akkas jedhanii ture hadda deebi'ee yookiin nama ofitti qaanfatu. Adaa mucayyoon nama akkana jiruu miyyuu osoo gaafa sanuutti hajamne namni jedhus hin dhabamu. Maaliif gaaf sana ammootu dhiqannaa isii qofa laalan. Uffacha isii qofa laalan. Ijoolleen teenne shamarri hedduun qaruu ta'edha. Uummata waan kanaan dhiira of jibbisiisanii ofirraa ari'an akka dhiirri isatti hin hajamne ofirraa ari'antu jira. Kanaaf obboleen kiyya maaliif waa wannuma tokko iyyuu namuma mataa hin qabne nama qalbii hin qabne iyyuu ta'e waa jechuun dursa waa hubachuutu isin barbaachisa. Garuu gaafni yookaan jecha tokko jettan gaafa isin gaabbisiistu dhufa. Akka ilaalcha kiyyaatitti anna akka mataa kootiititti ilma ofiitii dida namni tokko waa nam tokkoon jechuun duratti ilma ofiitii dida. Garuu akkanumaan cadhisanii lafumaa wama mara cabbacanii wama mara kaasanii lemaa barbaachisa. Barbaachisuun jechuudha. Of eeggannoon eega ilma namaa taate waa jechuun duratti dursiitti yaadi. Itti yaaduu noo maali?
Cadhiftee arraba kee dheeressitee waan dubbatin. Namni arraba dheeratu eessattuu jechuudha. Namni cooraa baay'isuu fi namni arraba dheeratu eessattuyyuu baay'ee wanneen isaa bu'aadha. Maaliif jennaan osoo coortu arrabni kan kee akka argite tirfii si deema jechuudha. Gaafa tirfii waan arraba keessaa bahe waan afaan keetii bahe namni gad deebisuu danda'a deebisuu hin danda'u. Kanaaf namni keessattuu batalayyi obboleeyyan qabdan. Obboleeyyan shamaraa qabdan yookaan obboleessa dhiiraa manaa qabdan. Ummaa qabdan haadha keessan qabdanii wantoota akkanarraa of qusadhaa billaahi alaykum. Mucayyoon tun hadha haadha namaa ta'uuf deemti. Daa'ima miti jechuudha. Hiyyummaa gadisii qaba. Nama tokkoon hiyyeessa jettee nama tokko hiyyummaa isiitiif gadi hin tuffatin. Eenyuyyuu yoo taate ana yoo taate jechuudha. Hiyyummaan xurii abba dhiqataa jedhan. Kanaafuu hiyyummaa namni keessaa ni baya yookaan ilmoon isaa darbiti yookaan biyyee uffatee isaa darbiti yookaan jiruu tan irratti namni sun sii olitti sii yaadda isaa rusitu olitti argamuu danda'a. Badhifatee argachuu danda'a. Kanaaf cadhiftanii ol waanuma argitan ol fuutanii haasawuu irraa of qusadhaa obboleeyyan kiyya. Ummata mataa qulfiiti garuu manni akkas waan akkasii kanneen fayyadamu ummata mataa qulfiiti namummaa uffatee addaatee laal mataa farrazatee garuu inni mataa farrazatee deema malee garaa guddachuu manna kiisii guddachuu wayyaa jedhan. Ati farrazachuu isaa yookaan burcii qabaachuu isaa irraan fayyadamin. Nama qal'aa du'aa yoo ta'e namoota akkasii irraan fayyadamin. Nama akkamiiti namni yookaan sammuu isaati malee sammuu isaallee yoo ta'e namni yookaan nama tokko gaa'ila yookaan barbaaduuf ta'e fatanaa hedduun itti dhufa haasaa hedduun itti dhufe akkasitti nama san argachuu namni kun nama akkamiiti jedhee argachuu danda'a. Dursitee waan jedhin. Asiin dura biyyumatti gizema biyya jirru mucayyoo itti jira. Mucayyoon mucaan dhugamaan jaalatanatti fakkaate. Gizee hunda jala deddeema. Ya jettee irratti cirriiqattee yookaan irratti uftee biraa kottee mucaa kana. Gizee hunda inni bakkuma karmeesiin deemtu san irratti siyeek. Gaaf kaan osoma akkas jettu abbaa kiyya wajjin deemna. Osoma abbaa kiyya wajjin deemnu yeroo hunda ima argina. Roobetti jechuudha. Roobee baaleetitti magaalatti jechuudha. Achuma lammatiish. Ati amma nama daaltaa jetteen. Kana jechuun maali jechuu beeytanii? Ati amma nama birrii hin qabne nama uffata akkana uffatu kana nama daaltaa jechuudha. Jennaan nama daaltaa jennaan rifatee cadhise. Cadhisee borumtamu guyyaa sadaffasanii yookiin guyyaa sadaffasanii na fakkaate waan wayii maal akka ta'e hin beeku fidee akkanatti ashagee fidee itti kenne. Chumala waan kana irraa fuute akkana qubaan irraa fuute laal qeensaan argitanii qeensaan irraa fuute waan kana darbite. Yeroo darbitu ka mucaan cadhisee oluma ka'ee waan sanillee lafuma dhiise uf duuba gargalee booda fudhadhu kunnaan hin malu wanti ati naa kennitu naaf hin malu jetteeni dhaqee waan san fuudhee kaasee kute. Yeroo kutuu abbaan kiyya afaanii ittuma mataa inni akkasumatti osoma deemnu bakka isiin deemtu isiin bakka biraa deemtiin ullee yaaduma karaan tokkichi nu oofe maal jedhaniin jechi isaanii hamma ammaatitti ani hin fayyadame jecha isaanii san jechuudha. Dhiira surree laalanii surrii laalan malee mucattii jedhaniin. Maal haasaya namichi jetteen maaliif jenneen namni akkana kun nama arraba dheeratu jechuun nama baalagee akkanaati. Namni arraba dheeratu booddeen isa yoo qarallee nama adabaan guddate ta'e boonuu irraa jechuudha. Boonuu jechuun maal akka ta'u maal akka qabuun beeytan isimu. Boonuu irraa kan ka'e kana jette amma lammata ennaani maal haasoftaatu ish baalagee akka ta'a silanta akka si'i tana dhiirti ilaaltuu bar jedheen. Kawaan hin beeyne si fuudha miskiina jedheen. Kawaan hin beeynetu osoo waanii kan keen barre ati maal akka taate osoo hin barre si fuudhaa bar jedheeni amma lammata afaan ol deddeeffacha kaane isiillee abbaa kiyya jawaaba deebisnaan ana aarii jechuudha. Booda jechuudha lammata aslan hadda mucaa kana siisoo qaaboru ka isan genne siisoo qaabee keedaniin.
abbaan kiyya jechuudha. Haslen boru ka isan geenne si soqa jennaan haya amma argina jettee mucayyoon sun mucaa akkamii wayiiti heerumti. Maal akka isiniin jedhu hin beeku. Ilma namaati waa jechuun hin barbaachisus gatis hin qabu. Mucaa san harka isaa lamaan deebi'u jechuudha. Isii daa'ima baattee deemtu zaambeelii qabattee mucayyoon qara xilaa malee xilaa xixiqqaa kanan beeytanii xilaa dundumaa sanii isa qabattee deemti yeroo hunda jechuudha. Isa qabattee isii deemtu walitti dhufne. Isa qabattee miti reqara. Hadda ammoo zaambeelii qabattee daa'ima duwida baattee deemti. Haya akkasitti argamtee jechuudha hiyyeetti taatee booda isiin sun isa harkatti isaa gadi deebite jechuu barbaadeeti jabaa